Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee Oromoo jirra jirtu baga jiraattanii gara YouTube chaanaalaa dhufe kanoonis akkami laayikii fi sabiskiraayib hangana dhoottamu akkami laata har'ama waan ajaa'ibaa fidadhee dhufe laayikiidha sabiskiraayib godha maaliif jennaanu nama baay'ee bira waan ga'uuf waan kana immoo bira hin tarina waan laayikii fi sabiskiraayib dhoottanii wanni isinirra qannasu takka illee hin jirani maaliif dhufte hoo jettan har'a akka kamiin YouTube channel yeroo bananne warra YouTube channel xixiqqaa qabnu jechuudha. Sabiskiraabii sa'aatii 24 kuma tokko godhachuu dandeenya. Nafaana tura hanga dhuma yookaan isinitti hin dheeressu daqiiqaa 5 hin caaltu jechuudha. Laayikii godha sheer walii godha amma viidiyoo sana maali jennaan nama baay'een godhachuu dadhabneera hamma tokko kuma guunne jechuudha. Haala kamiin kuma gottachuu dandeenya warroonni jettan viidiyoo sana sheer walii godha sina agarsiisan nafaana tura amma dhumatti. Akkamitti yoo jettan YouTube channel keessan update godhachuudha qabdan. YouTube channel alfeen waahid shirin haala kana jijjiirameera jechuudha. YouTube channel kiyya kana subscribe na godha. Maqaan isaa Ibsaa Umar app. Misaali shabakan dadhaba. YouTube channel kana subscribe na godha. Kun kiyya sanama video irra gadhiisuu jiru yoona jechuudha. Natti ilaalinaan akkasaniif jeete akkamitti godhachuu dandeenya warroonni jettan amma jeete sanitti agarsiisan afaara tura. Haala itti godhachuu dandeenya. YouTube laazima update godhachuu qabdanii amma fakkeenyaaf jechuun waan takka isiniin argisiisa YouTube channel. Mee subscribe wanni jedhamu takka hin jiru. No subscribe jaa zero jechuudha. Wama takka iyyuu hin qabu jechuudha asii keessa ilaala. Waan takka hin qabu jechuudha alfeen tasaa isheedhaan kan hambanii waan takka iyyuu keessa hin jirani. Amma sana argisiisumaa fidee akkana gootanii jechuudha. Update silaa namni godhachuu hin beekne hin jiru. Amma fakkeenyaaf maal update goona. Mee Facebook wama tokko iyyuu silaa update godhachuu namni wallaala jiru natti fakkaanne. Mee maaliin qaban marsi machaatti tanaan qaban maata. Update godhatan jechuudha. Update godhachuu beekne hin jiru. Amma saniin booda YouTube galtanii tuttuqaa sadii saraa odii tana dhoottanii share ta'etu tana dhoottanii amma immoo copy ta'etu tana warra hin beekneef bakka tana tuttanii jechuudha. Copy godhanne ni baana keessaa viidiyoo sana share walii godha amma jedhee haala kamiin na hordofaa jechuudha. Akkaduma galtanii as sheentanii jechuudha. Maal kanoo amma waan duraan barreeffadhee jiruuf akka kana naaf fide jechuudha. Akkana isinii fide as dhawattan. Bakka nu tuttanii akka kanatti isin fidaa jechuudha. Harma isin fida. Fida gadi irratti fira YouTube kan jiru subscribe yoo kan jiru kana argatanii isarra dhawatanii akka kanatti isin fida. Copy amma copy godhannee irraa garasi jechuudha. Bakka share jennu sanarra copy godhannee irraa bakka copy fudhanne sana asitti galchinaa jechuudha. Asuma dhawna jechuudha bakka kana. Walii kana saraan argatanii barreeffama kana dhawatanii jechuudha. Asumarra jiru kana akka kanatti isinii fide jechuudha. Ammanni amma immoo isa dhawatanii kana dhawattan. No laala kanami ol battanii dhuma asin dheenaa kun boodaa fi taasisa dhawattan jechuudha. Kana dhawattan. Viidiyoon tun gabaabduudha. Subscribe jaa asirra fideera. Isin nama yoo nama tokko gootan isin nama lamaa isin godhe jechuudha. Kaampaaniitu akka namaa godhamu ayyamaa subscribe bakka jiru kanaan dhaanimma jechuudha. Sinumatti agarsiisuudhaaf ammas bakka olii kana barreeffama kana dhufe kana dhawattan jechuudha kanaan. Barreeffama kana dhawattan jechuudha. Adurreen illee na ishite garuu dhiifama amma jettee nama kanaaf subscribe godha jechuudha. Godhan jira jechuudha. Alaadha. Lama jaan nama tokkoof godhan lama fide nanuma wajjin tura. Xiqqoo takka jechuudha. Nama lamaaf godhan jira. Sa'aatii silaalaa jechuudha. Sa'a sabaa fi daqiiqaa taata akka fechuu daqiiqaa 47 boodaaf akkuma maaliin jenna xiqqoo isin irraa cufa daqiiqaa walitti qabachuu dandeessan akka wallaalessin daqiiqaa walii qabadhaa.
Anama kiyya saddeet fidee miyya jechuudha lakkoofsa saddeet fidee amma jecha kan ol bottanii bakka kan rootanii jechuun barreeffama poonus kan jiru moohan poont hajuu kana rootanii armas san fedha jechuudha asirratti soolii kanarra subscribe YouTube subscribe kan jiru kanarra rootanii gadi isa fidaa bakka kanatti immoo ani nama afurii godhe waan ta'eef isin daabir sinii deema jechuudha afuriin godha afur ogaa goota saddeet sinii fidaa jechuudha inni Orma rootanii kun bakka adda ta'etu kanarra deema jechuudha walumaan laalla jechuudha achi dhumne barreeffama tagaraa oola tan olii taneen agartanii tana rootanii jechuudha amma jedhee laalla walumaan deete yaa durree maaluma taate yaa wanta baan hin teessu Dame orma muudamne deeqa muraasaan booda agarsiisa jechuudha deeqa 49 ta'e xiqqoo isin dhibeessaa tura walumaan haala lukmanatti hin godhame jechuun ariifatin asiin garuudhaan namni yoo kan barbaadan taate yeroo baay'ee irra deddeebitan kan nama tokko godhe inni akkanumatti jechuudha isin namaa gootanii namni yoo tokko gootan lama isinii godha akka sanin daabila isinii deema share walii godha yoo viidiyoon kun isin gammachiise subscribe godha yoo isin hin gammachiisin sila akka sanii nagatti